Marii isaanii Ankaaratti taa'aa kan turan Raashiyaa fi Yukureen guyyaa har'aa immoo Raashiyaan Yukureen irratti misaa'ila haaraa yaaluu dhagahameetiin jira. Waraana Gaazaa keessatti deemaa jiru wal qabatee Netanyaahuu fi Hamaas jidduutti mariin akka gaggeeffamuuf jiru oduuwwan garaagaraa bahaatii kan isaan jiran. Oduuwwan kanas bal'inaan kan isin biraan geenu ta'a. Oduu biyya keessaatiin ammoo dhaabbanni Chaayinaa konkolaattota elektirikii oomishu GAC jedhamu moodeloota konkolaataa haaraa 2 Itoophiyaadhaaf dhiyeessuun kan jalqaba irratti yoo qabannu Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti balaa tiraafikaatiin qaqqabee kan jedhamee himamaa jiru lubbuun namoota 19 akka darbee hanga ammaatti gabaafamaatii jira. Oduu kana biyya keessaa fi biyya alaatis walitti qabannee kan isin biraan geenu ta'a. Hanga xumuraatti waliin akka turtan isin affeerra. Boordiin filannoo galmee dijitaalaa buufataalee filannoo marsaa lammaffaa eegale. Boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa filannoo biyyaalessaa 7ffaa dhufuuf hojii buufataalee filannoo karaa sirna dijitaalaatiin galmeessuu marsaa lammaffaadhaaf eegaluu beeksiseera. Boordichi filannoo biyyaalessaa dhufuuf qophii addaa geggeessaa akka jiru kan himamaa jiru yommuu ta'u, filannoon kun kan kanaan dura geggeeffaman caalaa bu'a qabeessa akka ta'uu fi akka yeroon barbaadametti ammayyeessuudhaaf hojjetamaa akka jiru ammoo hubachiiseera. Qooda fudhattoonni fageenya isaaniitiin haala teessuma lafaa isaaniitiin beekamoo akka ta'an akkasumas filattootaaf mijataa fi dhaqqabamaa akka ta'u dabalataan ammoo akkaataa seeraatiin hundeeffamuu isaanii mirkaneessuu fi odeeffannoon haala guutuu ta'een qindaa'uun barbaachisaa akka ta'u boordichi ibseera. Kanaanis iddoo sirrii buufataaleen filannoo itti argaman teeknooloojii GIS fayyadamuudhaan hojii karaa XY koordineet adda baasuu fi galmeessuun hojjetamaa akka jiru akeekeera. Marsaa jalqabaatiin naannolee kanneen akka Sidaamaa, Dirree Dhawaa fi Hararii akkasumas naannoo kibba Itoophiyaa keessaa godina Geedi'oo buufataalee filannoo 3,495 irratti galmeen XY koordineet akka raawwatamee ibseera. Dabalataan ammoo marsaa lammaffaadhaaf naannolee kibba Itoophiyaa, godina giddugaleessa Itoophiyaa fi kibba lixa Itoophiyaa kanneen jedhaman keessatti akka geggeessan kan himamee fi kana keessaa ammoo godina Jimmaatti buufataalee filannoo 9,643tti caamsaa 3 bara 2017 irraa eegalee galmeen geggeeffamaa akka jiru ibsamee jira. Marsaa itti aanu galmeen buufataalee filannoo naannolee akka Somaalee, Affaar, Beenishaangul Gumuzii fi Gambeellaatti caamsaa 25 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee naannolee biyyattii hafan keessatti ammoo waxabajjii irraa eegalee hojiin buufata filannoo XY koordineet jedhamu kun galmeessuun akka raawwatamuu jalqabu himameetii kan inni jiru. Naannoo Beenishaangul Gumuzitti godina Matakkal balaa tiraafikaa qaqqabeen lubbuun namoota 19 darbuun himame. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal magaalaa Gilgal Balasitti balaa tiraafikaa kan guyyaa kaleessaa dhaqqabe jedhameen lubbuun namoota 19 yoo darbu namoota 13 irratti miidhaan qaamaa qaqqabuu isaanii poolisiin naannichaa beeksise. Konkolaataan Loobeed irra isaatti konkolaataa Iskaavaatar fe'ee naannoo Amaaraa magaalaa Chaagnii irraa ka'uudhaan magaalaa Gilgal Balas yeroo gahu ganama naannoo sa'aatii 3 fi ruubiitti rakkoo teeknikaa isa mudate jedhameen karaarraa maquudhaan lubbuun namootaa fi qabeenya irratti miidhaa guddaa geessise jedhamee gabaafameera. Balaa kanaan dhiirota 17 fi dubartoota 2 dabalatee lubbuun namoota 19 yoo darbu namoota miidhaan cimaa fi salphaan irra gahee hospitaalatti yeroo ammaa kana yaala argachaa akka jiranis gabaafamaa jira. Miidhaan qabeenya irra gahee birrii Itoophiyaa miliyoona 55 fi 500,000 akka tilmaamamu hoogganaan qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Gilgal Balas Komaandar Taayyee Gurmeessaa himanii jiran. Pirezidaantiin naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Ashaadlee Hassan barreeffama fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maxxansaniin balaan konkolaataa yookaan balaan tiraafikaa godina Matakkal magaalaa Gilgal Balas keessatti mudateen gaddi cimaan akka isaanitti dhagahame yoo ibsatan akkasumas bulchiinsi magaalaa Gilgal Balasis balaa kana irratti gadda isatti dhagahame ibsateetiin jira. Hanga ammaatti duuni gabaafame namoota 19 haa ta'u malee gara fuulduraatti dabaluu fi dabaluu dhabuu isaa shakkii keessa akka jiranis gabaasaaleen garaagaraa bahaatii kan isaan jiran. Dhaabbatni Chaayinaa konkolaattota elektirikii oomishuu GAC moodeloota konkolaataa 2 gabaa Itoophiyaatti dhiheessuun himame. Indastiriin Huanjaan oomishaalee dhaabbata Chaayinaa keessatti konkolaattota elektirikii oomishuudhaan adda duree tahee Guangzhou Automobile Company kan jedhamu GAC Itoophiyaa keessatti dhiheessuudhaaf akka tahee beeksisee jira. Haaluma kanaan dhaabbatichi moodeloota konkolaataa elektirikii gabaa Itoophiyaatti dhihaatan keessaa kan beeksise yommuu ta'u sagantaa kana irratti moodeloota konkolaattota elektirikii 2 kan gabaase tahuu yookaan biyya Itoophiyaa keessatti gabaadhaaf kan dhiheesse tahuun gabaafameeti kan inni jiru.
Komishiinara Komishinii Investimentii Itoophiyaa Zallaqa Tamasgeen saganticha kana irratti haasawa yeroo taasisan mootummaan Itoophiyaa konkolaattota boba'aadhaan hojjetan oomishuu fi galchuu waan dhorkeef biyyattiitti dhaabbilee kanneen akka GAC kanaaf gabaa mijataa taatee jirti jedhamee gabaafamaati kan jiru. Deetaa Ministeera Geejjibaa fi Loojistiksii obbo Bar'oo Hasan gama isaaniitiin dhaabbatichi gara Itoophiyaa dhufuun hariiroo daldala biyyoota lamaanii keessatti gahee ol'aanaa akka qabu ni dubbatan. Itti dabaluun ammoo mootummaan dhiyeessitoota konkolaattota elektirikiitiif deeggarsa bal'aa kan taasisu ta'uu ibsuun dhaabbatichi gabaa Itoophiyaa keessa seenuudhaan carraa guddaa akka uumaa jiru himeera. Dura taa'aan industirii Hwaanjiyaan Zhang akka jedhetti dhaabbatichi gara fuula duraatti konkolaattota elektirikii Itoophiyaatti oomishuuf karoorfachuu kunis hariiroo daldala Itiyoo Chaayinaa caalmatti akka cimsu dubbateera. Itoophiyaatti yeroo ammaa kana konkolaattonni elektirikii 100,000 akka caalan yommuu ta'u mootummaan ammoo waggoottan 10 dhufan keessatti konkolaattota elektirikii hanga 500,000 akka gahannan hojjedha jedhee kanaan dura dubbachuun isaanii beekama. Oduma biyya keessaa kan biraatiin dhaabbanni Hindii Itoophiyaa keessatti waggaa tokko xaa'oo meetirik toonii 75,000 oomishu qophaa'uuf akka tahee dhagahamee jira. Dhaabbanni Hindii Allied Chemicals kan jedhamu Itoophiyaa naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaa keessatti waggaa tokko keessatti xaa'oo meetirik toonii 75,000 oomishuudhaaf qophaa'aa jiraachuun dubbatame. Warshaan xaa'oo ji'oota lamaan dhufan keessatti oomisha yaalii kan eegala jedhamee eeggamu kun ijaarsi isaa xumurame maashinoonni harka caalaan isaanii biyyatti galfamuu isaanii itti aanaan hojii gaggeessaa ol'aanaa dhaabbatichaa obbo Raagahav Sheetii himanii jiran. Itoophiyaan fedhii xaa'oo ol'aanaa akka qabdu hubachuudhaan hojiitti akka seename kan dubbatan yommuu ta'u hojii gaggeessaan kun maashinariin hundi yeroo galan oomishni kallattiidhaan ni eegala jechuun dubbateera. Warshaa xaa'oo kanaaf kaapitaalli jalqabaa birrii Itoophiyaa miiliyoona 113 kan ramadame yommuu ta'u xaa'oo fi kompaawundoota naayitiroojiinii oomishuudhaaf Komishinii Investimentii Itoophiyaa irraa hayyama argachuu isaa gabaafameera. Gabaasni kun akka agarsiisutti itti aanaan hojii gaggeessaa kun haalli nageenya Itoophiyaa amansiisaa yoo ta'eef deeggarsi mootummaa yoo itti dabalame ammoo fedhii xaa'oo Itoophiyaan qabdu irra caalaan gara walakkaa oomishuutti warshichi dandeettii akka qabu dubbateeti kan inni jiru. Warshaan kun waggaatti xaa'oo kuntaala miiliyoona 24 akka oomishuu barbaaduu fi fedhii kana guutuuf ammoo guyyatti xaa'oo kuntaala 150 ol galchuu Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad kanaan dura gabaasee turuun isaanii ni yaadatama. Muummeen Ministeera Dr. Abiy ji'a lama dura haasawaa mana maree bakka bu'oota uummataatiif taasisaniin gaafii xaa'oof furmaata waaraa kennuudhaaf xaa'oo biyya keessatti oomishuuf karoorfamuu fi damee dhuunfaa waliin tumsaan hojjechaa jiraachuun isaanii dubbatameeti kan ture. Lakkoofsi ogeeyyii baqaqsanii hodhuu hir'ataa jiraachuun gabaafame. Itoophiyaa keessatti lakkoofsi ogeeyyii baqaqsanii hodhuu yeroo ammaa kana Ameerikaan qabdu bira gahuuf waggaa 302 akka itti fudhatu himameeti kan jiru. Waldaan baqaqsanii hodhuu Itoophiyaa waggoottan dhufan keessatti lakkoofsi ogeeyyii baqaqsanii hodhuu Itoophiyaa keessatti dabaluu osoo hin taane hir'achuu isaa beeksiseera. Waldaan baqaqsanii hodhuu yookaan baqaqsanii yaaluu kun Itoophiyaa keessatti kan beeksise sirna baniinsa waggaa 30ffaa walgahii waliigalaa waggaa fi konfiraansii saayinsii irratti kamisa darbe magaalaa Finfinnee keessatti hoteela Haayilee Giraanditti wayita geggeeffamettidha. Egeree waldaa baqaqsanii yaaluu Itoophiyaa jedhamuudhaan miseensa waldichaa kan tahan Dr. Abrahaam Arayaa barruu qorannoo mata dureen isaa Itoophiyaan lakkoofsa ogeeyyii baqaqsanii hodhuu baay'inaan qabaattee yeroo ammaa gahu ta'uu jechuun kan irraa jalqaban yommuu ta'u irra caalaan isaanii kan hojjetan magaalota keessatti akka ta'e dubbii isaanii keessatti osoo hin tuqin bira hin tarre. Oduu biyya alaatti yoo dabarru Suudaan keessatti waldhabdee fi rakkoo namoomaa furmaata waaraa akka argatu hawaasni addunyaa itti gaafatamummaa akka bahatu waamichi dhihaate. Hoogganaan Komishinii Gamtaa Afrikaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi Liigiin Arabaa hawaasni addunyaa walitti bu'insii fi rakkoo namoomaa Suudaan keessatti hammaataa dhufeef furmaata waaraa akka argatu itti gaafatamummaa isaa akka bahu jechuun dhaameera. Dura taa'aan Komishinii Gamtaa Afrikaa Muhammad Ali Yusuf barreessaan muummicha dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Gutaareezii fi barreessaan ol'aanaan Liigii Arabaa Ahmad Aboowal yaa'ii Liigii Arabaa 34ffaa kan cinatti rakkoo Suudaan kun akka hiikamu irratti mari'ataniiru jedhameera. Hooggantoonni Suudaan keessatti waggoottan lamaaf kan itti fufee rakkoo kana keessatti akka bahaniif yeroo ammaa kana qarqaarsi idil addunyaa akka barbaachisu dubbatamaa jira. Suudaan keessatti nagaa buusuudhaaf waliigaltee waaraa dhukaasa dhaabuun barbaachisaa ta'uu hooggantoonni kunneen yoo eeran
Komishinii Gamtaa Afrikaa irraa odeeffannoo argame akka mul'isutti hooggantoonni dhaabbilee sadanuu mirga abbaa biyyummaa, walabummaa fi qulqullina naannoo Suudaan cimsuudhaaf akkasumas araarri karaa nagahaa biyyattii keessatti akka dhugoomuuf deeggarsaa fi qindoomina qaban cimanii akka itti fufan dubbatanii jiran. Israa'el haleellaa eegallan Hamaas namoota bute muraasa nan gadhiisa jechuun dhagahamee jira. Hamaas waliigaltee dhukaasa dhaabuu haaraa Gaazaa jalatti namoota Israa'el irraa bute dabalataan gadhiisuuf waadaa seene. Kunis erga mariin dhukaasa dhaabuu haaraan sanbata darbee kan taa'amu hordofeeti jedhamaati kan jiru yommuu ta'u, mariin kun kan eegale waraanni Israa'el haleellaa guddaa haaraa Gaazaatti erga jalqabee sa'aatiiwwan muraasa boodatti akka ta'es dubbatamaa jira. Hamaas namoota bute 9 gadhiisuudhaaf yoo ta'u, guyyoota 60 dhukaasni dhaabbachuun Israa'el ammoo hidhamtoota Falastiin hidhaa irraa hiikuudhaaf waliigaluu qondaalli Filisxeem himee jira. Qondaalli kun akka jedhutti waliigalteen haaraan yaadame kun guyyaatti konkolaattonni gargaarsaa 400 ol Gaazaa akka seenan akkasumas dhukkubsattoonni wal'aansa barbaadan Gaazaa gadhiisanii akka baafaman hayyamamuu wal qabateeti. Israa'el namoonni butaman lubbuun jiraachuu isaanii mirkaneeffachuu barbaaddi kan jedhu yommuu ta'u, odeeffannoon bal'aan waa'ee namoota butamanii keessaa kanneen lubbuu isaaniitiin hafan gaafattee jirti. Mariin dhukaasa dhaabuu marsaa haaraan kun jaarsummaa Kwaatarii fi Ameerikaatiin Dohaatti taa'amaa kan jiru yommuu ta'u, mariin kun sanbata waaree booda kan eegaledha. Israa'el waliigaltee yaadame kanaaf ammallee ifatti deebii kan hin kennine yoo ta'u, garuu marii kanaan dura loltoota Gaazaa keessaa akka hin baafne yookaan waraana kana xumuruudhaaf waadaa akka hin galle ibsiteerti. Yaadni dhihaate kun dhimmoota kana hin hammatu. Waraanni Israa'el haleellaa haaraa ji'oota muraasa keessatti haleellaa Gaazaa keessatti lubbuu namoota danuu galaafate Opereeshinii Gideon Chaariyoos jedhamuun kan jalqabu ta'uu sanbata darbe beeksisee jira. Kamisa darberraa eegalee hospitaalotaa fi kaampii baqattoota kaabaa fi kibba Gaazaa keessatti dabalate bakkeewwan garaagaraatti yoo xiqqaate namoonni 300 ol ajjeefamuu lubbu baraartonni himaniiru. Israa'el waliigaltee dhukaasa dhaabuu ji'a 2 ture diigamuu hordofuun erga Israa'el bitootessa 18 haleellaa deebiftee jalqabdee asitti namoonni 10,000 lakkaa'aman lubbuu isaanii dhabaniiru. Kanneen ammoo qaama isaanii kan dhaban ammoo 10,000 hedduutti kan dabalamanidha. Dhaabbileen gargaarsaa akka jedhanitti Israa'el dhiyeessii nyaataa fi gargaarsa biroo Gaazaa akka hin seenne ji'oota 2 oliif dhorkaa waan turteef rakkooleen namoomaa garmalee hammaateera jechuun gabaasaniiru. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu jalqaba baatii kanaa Gaazaa to'achuudhaaf waraana guddaa akka banan himanii turan. Gaazaa to'achuu ta'uu ibsuun waraana kanaan uummanni Filisxeem gara kibba Gaazaatti akka godaanuu fi Hamaas balleessuu akka bananis dubbatanii turan. Gaazexeessituun Gaazaa keessa jirtu Gahadaa Al-Qord jedhamtu akka dubbattetti haleellaan xiyyaaraa dhoohinsi boombii, haleellaa diroonii fi dhukaasni kaabaa fi baha Gaazaa keessatti akkaan hammaatee jira jetteerti. Gatiin nyaataa hammaatu irraa kan ka'e Gaazaa keessatti maatiin tokko guyyaa tokkotti nyaata argachuu kan hin dandeenye himamaara. Israa'el nyaata akka meeshaa waraanaatti itti gargaaramaa jirti kan jedhanii fi himannaa kana ammoo qondaaltonni dhaabbata biyyoota gamtoomanii torbaan muraasa darban keessa Israa'el irratti dhiyeessanii turuun ni yaadatama. Dhaabbileen gargaarsaa beelli uummata Gaazaa miiliyoona 2.1 mudachuu akka danda'u kan akeekkachiisan yommuu ta'u, oggura Israa'el jalatti daa'imman hanqina nyaataatiin rakkachaa jiraachuu viidiyooleen garaagaraa addunyatti mul'isaa jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jimaata darbe Gaazaatti namoonni baay'een beela'aniiru jechuun yoo afaan isaatiin dubbatu, mootummaan Israa'el garuu Gaazaa keessatti hanqinni nyaataa tokkollee hin jiru jechuun irra deddeebi'ee haala. Ogeeyyiin baqaqsanii yaaluu Biriteen hospitaala Naasir Kaan Yuunis keessa hojjettuun Viiktooriyaa Roos akka himtetti namoonni waliin hojjettu garmalee dadhabuu fi ulfaatinni qaama isaaniillee akka hir'ate dubbatanii jiru. Kun ammoo jiraattota Gaazaa qofa osoo hin taane lubbu baraartota irratti illee rakkoon beelaa hamaan Gaazaa keessatti mudachaa akka jiru kan agarsiisu ta'uun dubbatamaa jira. Oduu biraatiin Raashiyaan marii Puutiinii fi Tiraamp yaadame dura haleellaa diroonii hammaataa raawwachuu ishee Yukureen himattee jirti. Yukureen akka jettetti Raashiyaan erga weerarri waraanaa kun jalqabee haleellaa diroonii guddaa kan raawwate ta'uu akkasumas Kiiv dabalatee haleellaan naannolee hedduu irratti xiyyeeffate hanga yoona itti fufee jira jechuun dubbateerti. Haleellaa kanaanis dubartiin tokko akka duute yoo gabaasu warri Yukureen haleellaan kun kan dhagahame wayita pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin gidduutti mariin bilbilaan beellamamee guyyaan tokko dura kan ta'edha. Pirezidaantiin Ameerikaa waliigalteen dhukaasa dhaabuu yookaan dhukaasaa akka dhaabbatu kan taasifamu gaafachaa kan jiruu fi Raashiyaa fi Yukureen erga waggoota 3
waraanni jalqabees yeroo jalqabaatiif jimaata darbee Turkiitti wal arguun fuulaa fi fuulatti mari'achuun isaanii ammoo kan yaadatamudha. Humni qilleensaa Yukureen akka gabaasetti Raashaan hanga dilbata sa'aatii 8tti dirooniiwwan 273 naannoo giddugaleessa Kiyev akkasumas naannolee biroo keessatti kanneen akka Dnipro Petroviskii fi Donetskii bahaa irratti xiyyeeffachuudhaan furguggifteerti jedhaniiru. Dirooniiwwan 88 ta'an kan qolataman yommuu ta'u kanneen biroo ammoo 128 ta'an balaa hamaa osoo hin geessin kallattii yaadame irraa maqameera jechuun warri Yukureen himateera. Haleellaan kun kutaa Kiyev keessatti lubbuu dubartii tokko galaafateera jechuunis gabaasaalee warra Kiyev irraa bahee dubbatee jira. Haleellaan diroonii guddaan kanaan dura Raashaa irraa raawwatame waggaa sadaffaa weerara guutuu gurraandhala 23 kan raawwatame yommuu ta'u yeroo sanatti Mooskoon diroonii 267 kan furguggifteedha. Waraanni Raashaa halkan tokkoo fi dilbata ganama diroonii Yukureen 25 qolachuu isaa himeera. Dilbata darbee chaansilarri Jaarmanii fi hooggantoonni UK, Faransaayii fi Poolaand waliin ta'uudhaan wiixata ganama Putiin waliin haasa'uu isaanii dura Doonaald Tiraamp waliin marii isaanii onlaayiniidhaan akka taasisan yeroo beeksisanittidha. Hooggantoonni afran kunneen torbaan lama oliin dura Yukureen daawwatanii waamicha dhukaasa dhaabuu guyyoota 30 taasifamuu kan himan yommuu ta'u yeroo ammaa kana garuu Raashaan haala hin taaneen Yukureen haleeltee jirti. Dhaabbanni basaasaa Yukureen Raashaan akka mala sodaachisaa ta'e halkan tokkotti leenjii fi lola misaa'ela baalaastikii ardiilee gidduutti furguggifamu qophaa'uuf akka dandeessu shakkuu agarsiiseera jedhaniiru. Raashaan ammallee deebii kanaaf yookaan dubbii kanaaf hanga wanti isheen dubbattellee hin jiru. Qondaaltonni Yukureen dhiibbaa idil addunyaa dhukaasa dhaabuudhaaf godhamu haleellaan sanbata galgala raawwatame Raashaan waraana kana dhaabuudhaaf fedhii akka hin qabne agarsiisaa jetteerti. Gorsaan ol aanaan pirezidaantii Yukureen Andiree Yermaak Raashaadhaaf mariin jimaata darbe Istaanbuulitti taasifame fakkeessuu qofaa jechuun dubbateera. Marii Tarkiitti geggeeffame sana hordofuudhaan Tiraamp hanga innii fi Putiin kallattiidhaan marii godhanitti tarkaanfiin hiika qabu gara nagahaatti geessu tokkollee akka hin yaadamne dubbatee ture. Pirezidaantiin Ameerikaa guyyoota 30 dhukaasa dhaabuudhaaf yaada kan dhiyeessan yoo ta'u yoo Raashaan kana kabajuu baatte ammoo qoqqobbii cimaan akka ishee eeggatu akeekkachiisee ture. Pirezidaantiin Yukureen Zeleniskiin yaada dhukaasa dhaabuu hatattamaa fi haalduree tokko malee dhihaate fudhachuudhaaf qophii ta'uu isaanii kaleessa yoo ibsan garuu Raashaan lola dhaabuudhaaf kan walii galtu yoo ta'an yookaan dhiheessii waraana Yukureeniif kennitu yoo dhaabbate qofaadha jechuunis dubbateera. Putiin marii kamiyyuu sababoota bu'uuraan wal qabate kana furuu irratti xiyyeeffachuu akka qabu keessumaa Yukureen humni waraanaa ishee hir'isuu fi miseensummaa naatoo dhiisuu akka qabdu dabalate gaafilee fudhatama hin qabne Yukureen dhiheessitu giddugaleessa godhachuu akka qabdu cimsanii dubbatanii turan. Yeroo ammaa kana Raashaan naannoo Yukureen keessaa tilmaamaan 20% qabattee kan jirtu yommuu ta'u kunis kibba Kireemiyaa kan bara 2014 seeraan ala qabattee dabalateeti jedhamaa jira. Hoogganaan Yukureen Volodimir Zelenskiin jila sadarkaa gadi aanaa Putiin gara Tarkiitti ergamanii fi fedhii Raashaa waraana kana xumuruudhaaf qabdu jechuudhaan qeeqee ture. Kanaafis biyyootni qoqqobbii Raashaa irra kaahuu akka barbaachisuu fi tooftaalee nagahaa galmaan ga'uudhaa ilaalchisee marii taasisan akka cimsan jechuudhaan pirezidaant Volodimir Zelenskiin gaafateeti kan inni ture. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa oduuwwan keenya kan guyyaa har'aatiif isiniif qabannee biyya keessaa akkasumas biyya alaattis kan isin biraan geenye kana kan fakkaatanidha. Oduu waqtaa'oo dhageeffachuudhaaf yookaan argachuudhaaf Qaroo Miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaa fi waahila keessaniif qooduu hin dagatinaa.